Yeroo ammaa tanaa rakkoo uummanni keenya keessa jiru namuu halkanii guyyaa ka keessa jiruuf ka dhagahu cinaa homaa wanni walitti haarawa walitti himnu hin jiru jechuudha. Ammoo haa ta'u nama hawaasa kanaaf ijaagurra ta'ee halkanii guyyaa hawaasa kanaaf sagalee ta'u xiqqeessuudhaan arrabsuudhaan waan isan fakkaanneen maqaa isaa xureessuu yaalu miidiyaa kana gubbatti akkuma argitani. Kana inni hojiitti jira. Kana ammootu qolachuun nurra jira waan jedhuuni. Gamtaa farra faarsee bulaa jennee sagantaa kana jalqabne. Sagantaan kun ka farra faarsee bulaati. Faarsee bulaa qofa osoo hin taane warroota yeroo hedduu inaaffaadhaan rakkatan. Wantummaan Jawaar Muhammad dubbatu kun akka summiitti isaan dhukkubsitu. Dhugaan hawaasa kanaa yoo inni dubbatu isaan hin taane. Kama ammoo nuti qabsaa'ota keenya jennee beennu. Ka yeroo hedduu gufuma isaa ta'uudhaaf halkanii guyyaa rakkatan. Ka yeroo inni hin jirre isaan illee hin jirre. Ka yoo inni hin jirre isaan illee hin jirre. Kun ragaa qabatamaatiin jechuu. Bara inni hidhamee mana hidhaa keessatti rakkoo meeqa argaa ture ka garana buutee isaaniin agarre. Gaafa inni gadi ba'ee mataa uummata kanaa walitti qabu isaan illee ol ka'anii warra qabsoon isaanii Jawaariin biran dabarre. Kanniin irraa dubbanna. Kanaafi wal arrabsuu osoo hin taane yaadaan wal bilcheessuu kaayyoon kenna. Kaayyoon sagantaa kana yaadaan waa hubachiisu rakkinni namoota duula nama guddaa irratti bananii kun maal akka ta'e namoota biraa hubachiisuu fi isaanis yoo danda'anii ka uf qajeelchan taate ka uf sirreessan taate akka uf sirreessan hubannoo kennu akka waa baratan ka wallaalli itti jiru ka rakkinni garaa itti jiru akka dalagateeti uf jijjiiruu danda'u nagaan dalagatee osoo namni afaan isaa kireeffatee isatti hin taphanne maqaa isaatitti hin taphanne akka uf danda'ee dalagatee jiraatu. Hayyoonni garagaraa aktiivistoonni ciccimoon sagantaa kanarratti ni hirmaatu. Amma asumaan suduudumaan obboleessa kiyyaa hortee Afrikaa yookaanii fi Kadir Nageessoo dargaggeessa jabaa hoogganaa qeerroo Naayiroobii ka ture. Isa irraa jalqaba. Isiniin jedha Kadir Omee sagantaa kanarratti yaannii fi dhaamsi ati qabdu maal akka ta'e isirraa dhageenya. Galatooma dhugaa dubbachuuf gaa silaa waa'ee kan waa'ee akka nama tokkootti ani dhimma kana baay'eellee waan qolachuu qabna. Miidiyaan kun miidiyaan yeroo baay'ee rasaasatti waa qolatanii sagaleen immoo sagalee ummataati. Dhimmi ummataa immoo itti dhiisanis naman dhiisu. Ummata kana keessa jirru ummata kana keessatti uf ilaalla. Akka itti dhiisaniin jiru jechaadhaaf yoo dubbatan malee dubbiin dubbii silaa muggutiidhaan wallaalumatu kana nama godha malee beekumsaa miti. Yoo har'a namni waan beenne tokko nama hayyuu tokko qeequ yookaan immoo waa itti darbatu yookaan immoo waa afaanii baafatu deebi'anii nama sanii waa jechuun nama sanii beekamtii kennuudha. Silaa dubbataa callisuun jalumaa dubbataa salphisuun jalumaa callisu akkuma Oromoon jette silaa bakka hin kennanii fi duulli miidiyaa kun immoo lafa garagalcha dharaa dhugaa adda wallaalchisa. Gaafa callistu immoo dhugaa keettu awwaalama beektaa yoo hin dubbanne dhugaan keen awwaalama. Sobuma santu dhugaa fakkaatee lafa qabata jechaadhaaf. Haa dubbanne dubbiin furmaata argattu osoo hin taane ka beeku haa beeku ka wallaale haa wallaalu dhugaan jirtu kana jedhaniiti ka waa dubbatan jechuu barbaadeeti. Kallattiin gara dubbiitti yoo seenu an akka nama tokkootti duulli faarsee bulaadhaa ta'e fakkaattonni faarsee bultoota akkasumas kan immoo kategorima kana jalatti uf ilaalan dhokatanii as bayanii yeroo tokko isaanuma jalaan ufii faarsee bulaas miti. Waan biraatis miti yeroo tokko isaan eeggatanii isaan jala warri nama lootee galtoota illee jira isaan illee akka hin daganne ifatti as ba'anii faarsee bultoo osoo hin taane jidduu jaluma jalaan deemanii kan nama waraanan. Dhugaan ilmoo waaqaati ka dubbannu eennuufu osoo hin taane dhugaadhaafi. Hawaasni hawaasa sagalee hawaasaa taana
quuqama hawaasaa dubbanna jecha malee murni nu bitee murna tokkorra dhaabbannee akka amma jarri yookaan mallaqaanuu namaa bitanii karaa kamiinuu murna dhaaba tokko ijaaree dhaaba tokko deeggaruuf dubbatu miti. Hawaasa bal'aa sagalee hawaasaati wanti nama keessaa bahu kun. Sagaleen hawaasaa kun immoo hawaasa kana keessaa baane akkamitti callifna jechaatu nama dubbachiisa. Ka dubbataniif dhugaadha. Ka karaarraa maqu dhugaadha. Waa osoo addan baafatin dhugaa lafa jiru karaa ifa jiru deeggaruma dhabaaf. Homa kokkee tanatti gadi darbatanii liqimsamaniif jecha kallattii tokko dhaabbatanii hayyuu qeequun, hayyuu jeequun, hayyuu arrabsuun, ololan taane hayyuu irratti faaruun wallaalummaadha. Wallaalummaa keessaallee wallaalummaa isa kun gadi galummaa uf wallaaluudha. Kana dhibu miidiyaa akkana jiru kana dubbii yoo waa qabe gadi hin dhiifne kana osoo dubbiin akkanaa kun jiru bara tokko seenaa natti ta'ee natti as baasaniin osoo jiru namni har'a eessa dhaabbatee har'a waa dubbatee waa wayii yoo baasanii itti kensiisa akkaataa itti qaanfatu waan har'a jedhetti qaanfatu kana wallaalee hayyutti waa darbatu. Barri kun barri dhufaa wantoonni kana dura darbanii arrabni tanaan dura waa hedduu marzii hedduu tufe har'a akka gaabbaa jiru osoo beekan yeroon kun hin darbaa hin dhufaa mootummaan kunis hin kufaa kabiraattu dhufa dhugaan ummataa ifa bayaa ummataaf ni dubbifama ni dubbata gaafsan eessa dhaabbatee namni akka of ilaalu har'a yoo hayyuu olma ka'eetumaan beekaa of godhee osoo waa takka hin beenne hayyuu aarsaa hedduu sabaaf kaffale lubbuu isaa takkattii tana waa hedduu keessaan darbe irratti yoo waa tuulan murna dhararratti ganda keessa deemeetiin haawwatii dararu irra dhaabbatanii faarsee buladhanii afaan guuttataniitiin waan hin taaneen qaanyii tokko malatti yoo waa irra faalan boruu sadaqaa waan jedhutu namatti dhagama. Isinitti hin dheeressu an dhaamsa gabaabduma faarsee bultootaaf kaaya homa amma jedhe kana yeroon kun ni darba. Yeroon kun ni darba. Barri dhufaa lufaadha waa hedduun darba. Yeroo darbu kanaaf jettee waan hin taane ka ati jettu ka seenaan boru ittiin si gaafatu irra dhaabbadhu uf laali. Namaa fi miti murna hin deeggarin nama hin deeggarini rabbiin jala jirta abrii boru seentaa. Yeroo boru darbeetiin dhalootni ifa bayeetiin ummata kanaa dhugaan ummataa dubbate boru waan jettu waan hin qabneef seenatu si gaafata. Jallinnaa fi fokkuu fi agartee waan hin taane irra dhaabbatte homan taane har'a waan kokkeen liqimsitu jetteen darbatini bakka jirtu of laali jedha dhiifama na of olchaa isinit dheeresse. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma baad. Obboleeyyan kiyyaa رسول ربي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة جراني ظلمين تن دكانا نمتاتي جران قويا قيامة ودو غريتي أمو قويا نمتش قبري سينر راقبه هم قويا قيامة بودا اللي دكانا اتتاتي صاحباتي جران دبين أماتنا نموتا نوما أركن والمفوراني تمجران كن Oromoo maal jetti afaan kijiba barate utubat tasaasa harki hanna barate abbuuddicha munyuuqaa jedhan namni gaafa zulmii barate afaan hin cadhisu aadaa irratti ammallee aadama warra waa cabsuu irraa nama mudhata qabuu fi nama beekumsa qabu irratti xiyyeeffatan. Namni kun dogongoran dhabu jechuu miti dogongoruu danda'a. Nama ta'ee namni hin dogongorre hin jiru hundi ilmaan aadamii maasee tooftuudha. Dogongoruu dandeetti. Ammoo dila dhugaa 99 dhoksinee badii takka faana deemuun ammoo aadaa nutti ta'e zabana kana keessatti. Rakkoon guddaa miidiyaa kanaa yoo amma kaateellee dubbatte waawii yaa amantassi harkaa galchanii yaa gandassi harkaa galchan yaa naannummassi harkaa galchan kanaaf cadhisa hedduun namaallee dubbatollee dhugaallee wallaalee hin jiru ammoo uguriin na galchan jeen dhugaa irraa cadhisuun dhugaa san balleessuu taati malee midhaasuu hin taatu ka waan kana gabbaatanii dubbattan galatooma isiniin jedha ulfaadha ammoo hamma taateen nama keenya akka dogongorre dogongora irraa qabuun aadaa nutti ta'uu qaba.
barreeffama tokko lee jalatti argaa ture qeeqa waan jedhu. Qeen inni fi arrabni garagara. Qeeqa namni ni qeeqa hayyuu siyaasaa abbaa taayitaa nama biyya bulchaaru ni qeeqan. Maali jennaan abbaa waan ta'eef namni sun abbaa hawaasaa waan ta'eef ni qeeqama. Qeeqni kana naa godhiiniif kana sirreessiinii fi ammoo arrabsuun adda. Qeeqni waa lama of keessaa qaba. Qeeqa tokko keessatti waan kana nuu sirreessi ati abbaa keenna num deemaa attaa dura ta'a keenna hayyuu keenna akka qabsootitti. Yookaan ammoo waan kana sirreeffadhu kuni qeeqa. Maaluma gooteettaa bada harree bada akkanaa bada maaliin ammoo kun arraba. Kuni haraama. Shari'atti illee aadaa namummaa irratti illee namni nama arrabsu ni arrabamaa namni nama xiqqeessu ni xiqqaata. Oromoon dur osoma shari'aa illee hin qabatin cubbuu laallata. Yooyya jenne. Kanaaf hunda keessanuu harka fuune galatooma jazaakallahu khairan. Kanaaf yaada bareedaa irratti mari'ataattanii hanga ta'e nama isin dhaggeeffataaru keessaa ka dhaggeeffataa darbuuf ka gurra bu'ullee jira hanga taateen kanaan ni deema jedhee yaada. Jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum. Jawaar hamma rabbi isaa laaffisetti oromummaa qofa osoo hin taane hayyummaan inni qabuuf hamma taateen haga rabbi isaa laaffiseen qixxummaa Oromoo kanaa yaadu keessatti Oromoo kanaa dhukkubsachoo keessatti odoo amantaan addan baasin osoo an islaama jedhee islaamaan qabatin osoo kun kiristaana jedhee achin qabatin gaafa sababa Haacaaluu dhaqee hidhame san kutaa Shawaa ta'eetii miti kutaa Tuulamaa ta'eetii miti amantaan ortodoksii ta'eetii miti foonummaa oromummaattu sadarkaa saniin gahe gaafa rabbi biyyaan nagaye ka shari'aanuun kennaaf hin kennu nume waan biraa haa ta'u gaafa rabbi biyyaan nagaye miila qullaa gootota amboo san keessa deema jedhee gaafa akkas ta'e san tokkummaa fi foonummaa ilmaan Oromoo maadhota isaatiif hangaffan isaallee barsiise. Kanaaf osoo namni kun waallee dogongoreeti waan inni nama godhe waan inni namaa godhe caala. Dogongoruu danda'a namni dhugaadha. Yeroo haga taatee qabsoo irraallee cadhisee jira. Yoo san nu martuu laallee jirra maaltu itti gale jennee deebee lafaa ol ka'e illee ka'iinsa ka'e kana sirrii ta'a sirrii mitiin illee qeequun rakkoon qabu. Arraba amma ammoo kanarraa of qaba hamma taateen siyaasaa fi arrabaa fi qeeqa adda bara siyaasaa fi ammallee adeemsa siyaasaa adda bara hamma taateen tanuma isinii dhaama eenyuma qabna jennee miidiyaa qabna jennee dubbachuu dandeenya jennee rabbi mata afaan nu kenne jennee afaan kanarraallee akka gaafatamu miidiyaa tanarraallee akka gaafatamu harka wayin barreessu kana barreessinu kanarraallee akka gaafatamnu akka hin daganne isiniin jedha isin jaaladha ilmaan tiyya maadhota tiyya galatooma horaa bulaa nama akka Usmaanii qabaachuun ka gaafa waa galan mara gaafa mashaayikan tufanillee dubbatu tararratti akka jabaattan isiniin jedha galatoomaanaaf hanganuma dubbadha inshaallah. Amma haqa odoo argan haqa dhossuun ijaamantiitiin akkamiin ilaalama jechuu barbaade. Hin baqqabu dhugaa dhossuun hamma taateen waan isaa addaan baateen dhugaa dhossuun haraami. Galatooma baabaakish. Aguma keessa nuuf tantanatu qorichaa galatooma ulfaadha jenna. Rakkoon uummata keenya akka jiru diqqaa guddaan ni beeka. Rakkoo kana osoma argan dantaa dhuunfaa ofii filatee kun wallaalli itti taphatee waan itti himan akkuma kaasetta waan itti waraaban qofa gadi naqaa yaa'u. Sanbira dabree hayyuu uummata kanaaf injifates nu garsiise bara gurbaa kanaan hoogganamne ni injifan. Bakka deemnuuf geenne eega bakka deemnuuf geenne illee foon keenna jennee ka abdanneen eega hatamne irra deebinee sirreeffachuudhaaf qabsaayuu nammas dirqamuma Oromoo irra jiru wanti Jawaar godhaa jiru kanu asiin dura akkana godheen asiin dura akkana ta'eeni takkaa ka gaafa inni akkas godhullee afoma dhaabataa turetu haddallee afoma isaa dhaabachuu fedha
gufuu qabsoo gufuu rakkoo hawaasaa warra akka rakkoon hawaasa kanaa boo'icha kanaa hin qorre barbaadu. Asuma keessa amma nuti nama 50 jirra. Nama 50 kana keessaa warra yaanni wal harkaa dhaye. Namni kun nama tokkocha kophaa isaa halkanii guyyaa akkanatti waa barreessaa sagalee uummataa rakkoo uummataa kana facaasaa oola. Warri ammoo isarratti duulu ammoo fiifuu kuma hedduun lakkaayamaa jiran. Yoo ati Facebook kana gadi seente yoo komantii isaa jala laalte komantii jecha wal fakkaataa ka copy paste ilaal copy paste akkuma inni nu dhiyoo fuudhee maxxanse bakka tokko oomishamee baay'oonni isaan arrabsanillee. Nuti sirna akkanaa siyaasa akkanaallee siyaasa arrabsoollee takka agarreen beennu siyaasa haala kanarratti haga silaa dandeenyu takka mee dhaloonni kun waa adda haa baafatu ka dogoggoraan faarsee bulaan sun dhugaa itti fakkaatelleen ka wallaala qabulleen haa baratu kanarratti xiyyeeffadhaatii yaada keessan lafa nu kaayaa galatooma. Kuni bare amma baay'ee wanni namatti dhagahamuuf wanni ammoo dhugaan hawaasa bira gahuu qabdu wanni haasaa jirruuf argitee hawaasa kanaa fi wanni argitee innillee arrabsamuu fi jawaarummaa fi miti hawaasa kanaa fi wanni ammoo deebii itti ol qoodaniif illee tokkoffaa jirma wallaala fayyadamanii wanni itti ol qoodaniif ammoo waan argitee ergamni argitee diinni ulee hiixatee siin dhaqqabuun yoo dhabe haafayaa keetii fi ayyaalaallattuu keetii fi gowwaa keetii si dhaqqaba uleen diinaa. Uleen diinaa kan si dhaqqabdu waa sadiin kanaan haafayaa ayyaalaallattuudha gowwaadha. Wanni isatti ka'aniif hin jiru jawaar sababa isa himataniif hin qabanii kaayyoon jawaar deemuun wanni jawaar deemuun waan argitee osoo hin beekne biddeen nyaatanii bakka odoon baranne biddeen nyaatanii fi bakka odoon beekne bakka beekaa bu'an saniif dhoowwatan qaawwoo fi qabaniif dhoowwatanii kana nu hanqisaadha. Lammaffaa ammoo ijaarumatu argitee daboo jecha daboon waan dhugaan deemtu itti fufaame karaa irra jira yeroon geessuudha. Ayyee itti fufa. Yaa akkasii namoonni akkasii kun yoom jiran yoo jette fagoorraa jiran har'a qofa miti har'aa mi bar fagoo jiran gaafa Iyyaasuu jiran gaafa ammoo Hayila Sillaasee jirani gaafa Dargii jirani gaafa Mallasaa jirani Hayila Maaramii far'allee jiran irra jabaatte malee maaliif jennaan jijjiiramni kaleessa biyya tana dhufe yookiin ammoo qabsoon ummataa gulantaa jijjiirte suni gootaaf hayyuu itti dhabne namni si keessa ga'ee taphate gurbaa har'a isaan sadarkaa kana gabbuusanii goota adarbataniiti gowwaa ammoo goota godhuufi qe'ee gowwaa yookiin qarmammattii gowwaatiin moofara muratanii jedhanii beektaa dur gowwaan har'a biyya bulchuufi yookiin ammoo argitee aantummaa argatuufi ulee ormitti kenneen argitee gurbaa kana darbatanii kun ummanni haaromsuu fi siyaasa ofii haaromsuu barbaachisu keessaa maa darbatamnaa hayyuun kenna maa xiqqaataa maaliif xiqqaanna yeroo hundaa nama tokko qeequuf yookiin ammoo hoggansa yookiin nama popular ta'e tokko yookiin nama ummanni jala ce'u tokko arrabsuun ummata sana arrabsuudha. Saba Oromoo arrabsaa jiranii saba Oromoo xiqqeessaa jiranii eenyu ta'aniiti yoo orma ta'an malee wanni sabni Oromoo isaan biratti xiqqaatuuf hin jiru isaan Oromoo waan ta'aniif wallaalummaa keessa biddeen argachuu jecha maali sababbiin isaa kan jedhu sirritti gadi qabee laaluu qaba hayyuun jirullee ilmaan Oromoo Oromummaa himatanii yookiin qabsoo waliin qabna biyya waliin qabna Oromummaa waliin qabna warri jennuundi maalii fi namni kaleessa saba kanaa dhakaa takkatti darbate galatoomii dhiisanii sababa maaliitiin abaaruun danda'ama maaliif qeeqan ammoo hoggansa yoo ta'e Oromoon kana qofa miti isa qofa miti namni jijjiirama fide Jawaar qofa miti dooktaroota jira hayyoota wajjin jira maaf hooyamee ka isaa qofti darbatamaan ummata keenya galuufii qaba yoo ka dhagaan yoo ka gurraa waa gurra seene qalbiin isaanii ammoo waa kaayattu ta'e keessaan maaliifi kan jedhu adda baafatee namni keenya beekuu qaba. Oromummaa yoo itti dhagaame hundu Jawaariif dhaabbatuu qaba. Waan inni egeree ittiin deemu karoora inni ittiin deemuuf manifestoon ittiin deemu gaafa argee yaaqee kan manifestoo ittiin deemaan jiru akkuma anaaf si'itti lakki saba kiyyaaf kanatti ta'a jedhee mirga haasa'u mirga waan saba kanaa ofirraa mormuu
isaafillee mormuudhaa sirri qaba. Kanaaf isa qofa miti nama haqaan deemu hunda nama argitee qubee barreessuun hin beekneen nama baratee hin qabneen nama ammoo kaleessa hojjetee saba kana biraa waan qabneen arrabsiisuun waan amma reef jedhe san keessaa tokko doofaa keetiin si darbatani haafoftuu keetiin si darbatani akkasumallee argitee karaa gowwaa keetiitiin si darbatani. Ka eenyu namni dhufeetiin namni Jawaariin arrabsu eenyu namni Jawaariin arrabsiisu eenyu har'a ijoollee xixiqqoo kennan malee kaleessa sadarkaa ministeeraatiif sadarkaa kaabineetiin har'a hoo ijoollee xixiqqoo bira ga'ee jira. Because maaliif jennaan jalaa fuudhiinsaan argitee keenyumatu deebisee ol arrabsaa jira jechaadha. Namni hiree kana babal'isee gootota Oromoo arrabsiisaa ture warra sooshaal miidiyaa irratti miira malee waa beekan qabne waa dhaga'uun barbaanne dubbachuu malee kana dogongora kana dura arsirreeffan itti aansee furmaanni ijoolleen har'a sirna deeggarraa yookiin ammoo mootummaan kun nuuf maleeyikaadha jedhanii dhaabbachuu qaban. Sirni ni kufa, sirni biraa hin dhufa. Hawaasummaan hin jigu, namoomni hin jigu. Gaafa kophaa dhaabatan saalfatan akkanatti nafu uummanni kunis sirni kunis akkanatti nafu wanni hunduu ifa bayaa. Lubbuu gootaattu ba'a, lubbuu nama xiqqaattu ba'a malee biyyaa fi barrillee hin darba. Uummata kanaaf hin darba. Guyyaan tokkoon dhufa ammoo. Argitanii jirtani waan dargiin ta'e argitanii jirtan waan mallasaaf Tigreen taate argitanii waan Tigreen taate barnoota nama si'achi dhalatuufillee nama amma angorra jiruufillee nama ammoo sirna deeggara jedhee obboleessa ofii qe'ee keessa dhoqqee dibuu yaalulleef barnoota warri fooqii abbaa darbii 12 fi abbaa darbii 40 ijaare eessa jira mana giraawundii keessa jira kun ammoo biyyee jira kun boolla jira beekte ministeeronni Ihaadig qabu keessaa parsantiin 30 biyyee jala jirti awwaalamte waraana 7 awwaalamte TPLF warri TPLF keessatti aangoo olaanaa qaban jeneraalotaa fi ministeeronni abbooy sibaat malee wanni Finfinnee sin argaa jirtan hin jiru Samuraa Yunus malee maaliif kun ta'e wabiin qabuu jechuu eenyullee waan ummata miidhuun waan biyya tana miidhuun waan dhaloota miidhuun namni deeme kan baratin dhiisisin jedha laal warri aangoo qaban ministeeronni warri seera baastu warri seera tumtu warri seera raawwachiiftu aangoo hunda qaban har'a seenaa biraati jijjiirame jechuun gulantaan jireenyaa kan siyaasaa akkamitti dhaloonni hin baranne ol baheet nama addunyaa irra beekamu haay kilaasii nama profession ta'e tokko ol bahanii himileet goonee asirraa hariine jedhanii yoo yaadan taasisaa isaatu namni dhaga'u hin jiru hiyyeessa asirratti taasisaa isaatu namni dhaga'u hin jiru Jawaariin yoo kootiin isaa tarsa'e har'allee borullee baaneet uu jenna maaliif jennaan yoo siyaasaan dhiibame Oromoo qaba yoo dhalootaaf qe'eetti dhalateen dhiibame ammoo nu qaba nama waliin dhalate qaba namni argitee namoomaaf qe'ee yoo dhiibame qe'eetti dhalate qaba yoo Oromummaan dhiibame Oromoo hunda qaba nama Oromoo waan ta'eef kanaaf dhaloota keenya wanni sirreeffachuun nu barbaachisu keessaa nama jaarmiyaa siyaasa Oromoo kana hogganu jalatti wal qoqqooduun ergaa diinaaf diinaati jalamura beekuu qaba. Marroolleen nama kaayyoo sabaatiin deemu ilma Oromooti Abiyyi nama biyyattii gaafatamatti kennanii responsibility and accountability ofirraa qaba Booshimallis Abdiisaa nama argitee ummata Oromoo haga miliyoona 70-80 bulchuu Oromoon Shimallisis hin jiru Oromoon argitee Jawaaris hin jiru Oromoon Marroos hin jiru Oromoon kaayyoo Oromootiif Oromummaadhaan dhiigaaf biyya ofii Oromiyaa wajjin qaba that is period galiin isaanii kaayyoo sabaatiif malee jireenya dhuunfaa isaaniitiif hagan ta'initti kan uugamu achitanii galatooma namni yaada isaanii deeggaru sabaaf jecha malee milkaa'ina ittiin uffachuuf ittiin dubbachuu yookiin ittiin mul'achuu fi ittiin safaruun qabu hayyoota kanneen jalatti wal qoqqooduun qabu dhaloonni hoggansa argitee hayyoota yookiin ka dogongoraanis haa ta'anii ka sirreessan jalatti wal qoqqoodu ummata namaaf dhalate yookiin ammoo ummata siyaasaa namni
kootaa ittiin guuttate malee nama of danda'ee jiraatu jechuun hin danda'amu. Saniif hamma danda'amaa ta'een waa'ee irratti argitee sabni keenya qoqqoodamee ittiin hayyoota keenya ofii xiqqeessine ammoo bilisummaa obboleessa biraatti lallabuun gowwummaadhaa oliiti. Eenyutti lallabdaree yoo hayyuu gubbaa jiru xiqqeessite? Eenyutti lallabda kan mirgaaf du'a keessi lallabu eega qeeqxe? Kanaaf hayyoota keessa waliin saaminaa. The last big conclusion yookiin ammoo dhaamsi kiyya kadhumaa asoofni koo lallabni ilma namaa obboleessa xiqqeessitan osoo ijaan arguun obboleessi biraa si bilisoomsuuf dhufu akka hin jirre ammoo jala mura beeki. Seenaa kaleessaati yoo beekamtii kennite qabsaa'ota kaleessaati galatoomaa yoo hin jedhin kanarra ammoo hidhaaciteetiin argitee bishaanii fi dheebuudhaa fi beelaan cabu kaammoo nyaateen dhugne siif jecha muka dhaabbatu sababa wabii si godhatuuf hin jiru si abdatuuf hin jiru goota har'aati wabii ta'uu hin dandeessu goota kaleetiif hayyoota kaleetiif eddoo yoon kennin seenaa kaleetiif eddoo yoon kennin seenaa hojjechuufis qophii miti goototaaf qabsaa'ota har'a jiraniifillee wabii miti ati eenyu jechuudha ummata afooshaa nama akka argitee gimboo sabaatti Eertiraa saniif fa'a cidiif galabaa taatee jiraachuu haga inni kibriitii si qabu. Sanaan ala namni akka saba Oromootiif seenaa Oromoo qabu gootota madda walitti bu'iinsaa godhachuun qabu seenaa kaleessaa ammoo madda walitti bu'iinsaa godhachuun qabu ba'aa akkamitti waliin hojjannee waliin keessaa rakkoo kanaa baanaa gaafii gaafachuu qaba. Gaafii cufee ufumaa beekaa fayyuu yoo ta'e gara itti galaniif argitee bakka itti nama dhibuun wallaalan yoo gamnaa fi beekaan caqasin yoo gamnaaf beekaaf iddoon kennin yoo ammoo eenyuun nuun deemaa filatanii argachuu dadhaban beekaa ofirraa ari'aa kabiraa baafachuuf yaaluun mallattoo gabayaa galgalaatii jedhan. Egaa addaan goltee fira barbaaddi. Egaa namni karaa seenee argitee fira barbaaddi gabayaan galgala. Akkas ta'a kanaafi ummata Oromoollee akka sooshaal miidiyaa kanatti odoo madaaluu baanne asumarra namuma asirra jirutu Oromoollee jechuu odoo baanne. Kanaafi irra wallaalaan sooshaal miidiyaa kana bosona godhee fayyadamaa jira. Irra beekaan ammoo miidiyaa kanarraa baqataa jira. Kanaaf gabayaan gurgurtuun qofti yoo keessatti hafte bittaan hin jirtu. Osuma akkas ta'an yookiin ammoo loon gabayaa boofte beektee galgala waraabessaa galchitaa jecha sa'a malee galchita osoo bittuu eegdu. Kanaaf amma danda'amaa ta'een saba kana akka madaalutti illee haasofna. Namni mirqaantee argitee mindaa fi barrisitti tole suutuma jedhe inni qabda. Angoo argatte alanshaatuma liqimsi. Yeroo kanallee baay'ee dheeraadha jetteen abdatini ilma namaati yookiin gufattee duuta yookiin dhibamtee duuta lammii tanaa fi uummata kanas awwaalata qaccettillee bahuun gaarii miti nu mootummaa hin jibbine mootummaan garuu haadha hiyyeessaa dhaga'i nagaa biyyaatiif hojjedhu waan mootummaa si jechisiisu keessa uf argii jechuu barbaanne kanaaf bifa saniin haa hubatu namni waa deeggaruu dura waan deeggaruu fi miira deeggaraniin hubachuun irra gaarii ulfaadhaa isin dheeradhe. Shaffisi hedduu galatoomii dhugaa rabbi dubbachuuf jecha ajaa'ibaa tokko waan as keessaa argattan. Hayyuu kan kee ka ammasii qabsaa'u xiqqeessa ka biraa akkasiif qabsaa'uu dhufu hamilee kamiin akkasiif dhufu tilmaamuun nama rakkisu dhuguma warri namarratti duulu durumayyuu akka sabni kun qabsaa'ee bakka yaadu gahu warra barbaadu natti hin fakkaatu.